marattiin ilaalamaa. Hacaaluu bara 1999 gara dhumaatti kaaseen beeka qaamaan baay'ee walitti dhiyaanna nama jabaadha. Kuulaa artii Oromooti. Keessumaa dhaamsawwan inni yeedaloo fi muuziqaadhaan walaloodhaan nu kaa'ee darbe qorannoo babal'aa kan gaafatan jiru. Hubachuudhaaf ergaasaa dhaamsasaa nama umrii gabaabaa artii keessa turetti mata duree hundumaa irratti sirbee nu biraa deemedha. Gaddisuun ammayyuu na keessaan baane carraa kanaan akka carraa ta'e Birbirsa jedheetu kan na waamu hojjaan koo waan isa caaluuf natti fakkaata. Hacaaluun akkuma maqaasaa nama waan hundaan caalu ilma Oromooti. Itoophiyaas sirriitti kan beeku Oromoof kan hojjetu Oromoof kan jiraatu Oromoof kan du'edha. Jecha ittiin ibsuun qabu waliigalatti kallacha ibsaan dhaamne kuulaa artii Oromoo wiirtuu Oromoo sagalee jabaa keenya ture ammas biyyeen itti salphattu. Egaa kunoo akkuma argitu marsaa lammaffaan badhaasa Hacaaluu Hundeessaa gaggeeffamuuf daqiiqaa muraasa tafe bara kanaa gara gosoota 12tiin akka dhufan koreen ibsa miidiyaaf kennan irraa hubachuu danda'eera. Duudhaan Hacaaluu baay'ee cimina ifaajanii waan saba kana gitu waan saba kana ibsu waan saba kana bakka bu'u sadarkaa Itoophiyaa darbee Afrikaatti addunyaattu maqaa dhaamuu kan danda'u hojii jabaa hojjetee deeme. Dhaloonni faana Hacaaluu hordofee artii keessa jiru kama kamiinuu waan irratti bobba'ee jiruun firii buusuu qaba. Saba kanaaf hojjechuu qaba. Isa galmaan ga'uuf immoo tokko duudhaan Hacaaluu itti fufuu qaba. Duudhaa Hacaaluu jiraachisuuf immoo sagantaawwan badhaasaa akkasii maqaa sabaatiin maqaa jabaa artistii jaallannu kabajnu yeroo hundumaa waa'ee isaa dubbannu kanaan mogga'uunsaa baay'ee namatti tola. Gama kanaan haati warraasaa hojii cimaa hojjetaa jirti galata qabdi. Silas maqaan isaa boollaa olii haa ta'uti hojiiwwan akka kanaatiin immoo yaadachuun barbaachisaadha waan ta'eef dhaloonni artii keessa jiru kun warri har'a badhaasa fudhatan akka carraa eenyu akka ta'an hin beeku hamlee kan isaanii toru imaanaa dabalataa kan itti fudhatan hojii jajjabaa hojii boonsaa hojii namatti tolu gama hundaan hojjechuudhaaf kan isaan kakaasu artiin Oromoos dorgommii addaa kan keessatti mul'atu akka ta'u abdiin qaba. Warri badhaasa kana maqaa Hacaaluu Hundeessaatiinis fudhatan baay'ee boonoodhee yaada. Utuudhaan gosa ittiin badhaasa kana fudhatan argadhee badhaasa maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin kennamu kanatuun gonfadhe gammachuun koo baay'ee olaanaa ta'a. Carraa kanaan warri dorgomtan warri badhaasaaf geessan warri har'a badhaafamtan baga gammaddanii hojii itti aanuuf sadarkaa biraa kan kaa'udha. Duudhaan Hacaaluu itti fufuu qaba. Waan inni nu kaa'ee deemu yeroo hundaa yaadachuu ni qabna. Dhaamsa jedhuun qaba. Marattiin ilaalamaa.